Irri kun lamaan jaalallee walitti. Isheen baay'ee isa jaallatti. Inni garuu jireenyi isaa baay'een sobaa fi fakkeessuudhaan kan guutamedha. Bakka kana bashannanuuf dhufan. Akkuma gadi taa'aniin ati mootii onnee kooti. Ati agartuu kooti. Si malee lafan arku. Ati gurra kooti. Si maleen dhaga'u. Ati kennaa waaqarra naaf kennamtedha. Jedhee jechoota mimmiidhagoon ishee kuuluu jalqabe. Itti dabalees ani mee qabeenya gurguddaan qaba. Firoonni koo baay'een isaanii sooressota qofaadha. Biyya alaa jiraatu. Asis manan keessa jiraadhotoo argite ajaa'iba jetta. Konkolaataa yeroo dhiyootti kan mataa koo nan baafadha. Gamoo tokkollee yeroo dhiyootti jalqabuufan jechaa jira. Jedhee itti haasa'e. Abeet yaa sobaa. Ergan akkas jedhee booda egaa maaltu ta'uuf jira? Jaalalleen isaa kunis deebistee bareedaa koo. Yeroo baay'ee maatiin kee firoonni kee qabeenya gurguddaa akka qaban natti himta. Mana bareedaa akka qabdus natti himteetta. Garuu maaliif mana kee nan agarsiistu jettee gaafatte. Ela kunoo dubbiin amma baduuf jira. Innis akka rifachuu ta'eetu. Tole sin agarsiisa. Kun baay'ee salphaadha. Rakkoo maal qabare? Mana kootoo seentee ajaa'iba jetta. Ya korneesisaa, ya manasaa. Mana ajaa'ibaa keessan jira. Garuu har'a gatiin mijanneef bor sa'aatii 4tti sittan agarsiisa jedheeni. Dhugaa itti na amani bor sa'aatii 4tti mana koo agarta jedheeni. Amma salphina guddaatu satti dhufaa jira. Waan sobee kana sobumaan milkeessuuf gara hiriyyaa isaatti bilbile. Maaloo sin barbaada eessa jirta jedheeni. Hiriyyaan isaa kunis kottu manan jira jedheeni. Innis daqiiqaa gidduutti fiigee gara mana hiriyyaa isaa kanaa dhufe. Hiriyyaan isaa kunis maal akka ariifattee dhufte rakkoon jira jedhee gaafate. Eeyyee rakkoo guddaatu na quunnamee jira. Hiriyyaa maaloo salphinuma kana qofaa na oolchi. Salphina guddaatu natti dhufee jira jedheeni. Hiriyyaan isaa abbaan mana kanaas deebisee maal taate rakkoo maaltu si mudate jedheeni. Maaloo mee dhiisi afaanii baatee gooftaa namaa taate jedhan. Jaalallee kootiin mana bareedaan qaba. Mana bareedaa keessan jiraadha jedheeni jennaan. Mana keenya agarsiistu malee naan jette. Kanaafuu hiriyyaa ko salphina kana qofaa na oolchi. Daqiiqaa 30 mana keenyaaf ergisi. Mana koo fakkeesseen itti agarsiisa. Kan kootiin jedhaani. Maaloo garaa natti hin jabaatin jedhee kadhate. Hiriyyaan isaa abbaan manaa kunis deebisee rakkoon qabu ture. Garuu maalidha beektaa? Maatiitu na bira dhufaa jira. Keessummaan na bira dhufaa jira. Akkam gochuun danda'a jedheeni. Innis deebisee maaloo hin turu. Takkaama bakka daqiiqaa 5 itti mul'isee ol seensisee mangadi baasa. Hiriyyaan isaa kunis deebisee lakkii nu wal lolchiisuu danda'a yoo keessa turte akkaman godhan hin turuun jedhe na amani daqiiqaa 5 qofaa jedheeni. Innis garaa waan laafeefiif tole rakkoon qabu fidadhu bakka garuu immoo hadaraasittiin baay'ee keessan turiin maatiin dhufaa jiru gatii ta'eef karaarra jiru iddoon geessuun qabu jedheeni. Tole keessan turu jedhee eeyyamsiifate. Kun salphina guddaadha. Amma kunoo akka waan manni kun kan isaa ta'etti jaalallee isaa fidee dhufee jira. Ol seenaa jirti isheenis. Argite miti mana koo akka inni bareedu. Kunoo laali. Kun bakka ciisaa kooti. Kutaa baay'eetu as keessa jira. Kottu asiinis ilaali jedhee asiif achi gaggaragalchee ilaalchise. Isheenis ajaa'ibsiifatte waa'u jette. Na argite miti mana akkas bareedu keessan qofaan jiraataa jira jedhee waan hin jirretti fakkeesse. Egaa mana keessa asiif achi naannofte. Hanuma isheetti fakkaate. Soofaarra ciiste. Gadi teesse. Ol kaate. Olii gadi naannofte. Innis waan hin jirretti agarsiise. Kottume gara kutaa ciisaatti achi dabarree deebina jedhee gara kutaa ciisaatti fudhatee darbe. Ajab yaa gowwaa si duwwa bowwaa jedhee Oromoo. Kutaa ciisaa kana keessattis waan raawwatanii bahani. Amma lamaan isaaniiyyuu manicha akka kan nama biraa ta'e dagataniiru. Daqiiqaa dheeraaf keessa turani. Abbaan manaas bakkee dhaabatee obsee dadhabee barri rukute. Manni gaafa rukutamu utaalee gadi fiige. Maaloo xiqquma ishee naa obsi hin baana jedhee achii olee fiigee deebi'e. Isheenis eenyonni bakkeedhaan jeequ kun michuu jettee gaafatte. Innis lakki mucaawii tokkotu waan gaafatee deebi'e. Bareedduu ko egaa mana koo argiteetta gatii ta'eef hin baana bakka sigaa jedheeni. Isheen garuu lakki saayitii kanan baanu takka turre jette. Ammas abbaan manaa kanuma gidduutti yeroo lammaffaa rukute. Maal jechuu barbaadde? Hamma jaalalaa si karadheera mana kootii naa baay'ee jedheeni. Innis maaloo naa obse daqiiqaa muraasa naa obse itti maan jira jedhee achi olee fiigee deebi'e. Jaalalaanis ishee qabee bareedduu ko egaa hin baana nu gahaa miti mana koo argiteet kana booddee yeroo barbaaddetti deddeebitee dhufuu dandeessa jedheeni. Isheen garuu kun tasallee ta'uu hin danda'u. Kana booddee aniif ati manuma kana keessa jiraan mana kana dhiisee hin bahu. Atis qophaan jiraattu kana booddee waliin jiraan har'aa booddee ani haadha manaa keeti jetteeni. Garaa nama kuta. Egaa boolla maal seena? Maaltu ta'uuf jira? Abbaan mana kanaa maal godha? Karaan sobaan dhaqan galma nama dhibaa jedha Oromoon. Egaa abbaan mana kanaa barri rukute. Innis utaalee ka'ee gara alaatti fiige. Maaloo naa obsi daqiiqaa tokko naa obsina
hinkaa bakka kana caalaan obsu kunoo maatiin dhufanii yeroo meeqa bilbilaa jiru sitti nimneen jalqaba jedhee bira darbee achii olee gara manaatti fiigee seene. Falaaf mala wallaale waaqni achii oleen fudhatu lafti asii gadeen liqimsu innis waan godhu dhabeet obboleessa kooti wal baraa jedhee waan hin jirre haasa'e fiigee dhaqees gurra isaa xasaase maaloo naa obsi daqiiqaa 2 qofa anuu sii du'a jedhee sossobeema isa dhumaaf gadi baafate. Ammas intalli kun waan ta'aa jiru kana hunduma quba hin qabdu mana koo keessan jira jettee miilla walirra naqattee teesse innis deebi'ee fiigee dhufeetu egaa bareedduu ko habaanu tole naa jedhika jedheeni isheen garuu hin ba'u mana koo dhiisen eenyuufan ba'a bakka kana booddee si faanan jiraadha asuma keessa jetteeni hin ta'a rakkoon qabu ni mari'an garuu har'aaf gadi naa ba'i hadara giiftii koo sin kadhadha jedhee deddeebisee ishee kadhate. Isheen kun tasumayyuu ta'uu hin danda'u hin dagattee lafaana ciistee kaate jette. Abbaan mana kanaa ammas daqiiqaa dheeraaf erga ala turee booda hin gaagaa'u jedhee mana darbatee achii olee seene. Egaa hamma hiriyyummaas kadhadheera sii dhoksuus yaaleera garuu hin taane amma mana kootii naa ba'a jedhe. Isheenis ni naate mana koo maal jechuudha mana keenya mana koo jettaa jetteeni. Hiriyyaan ishee kunis deebisee maal jechuu barbaaddeetu mana koo jette mana koo keessan jira atuu ba'i jedhee achii gadee dhiibuu yaale. Abbaan mana kanaas deebisee sirumayyuu mana koo jechaa jirtaa ani dhiifa manaan jettan see ba'i mana kootii jedhe. Intalli kun dhugaa jechaa jirtaa manni kun kan keetii jette. Eeyyee ilaamee maal seeti hiriyyaa kooti isan salphisu jedheen tole jedhee gara manaatti ol sin galche. Haa ta'u malee garuu deddeebisee gaafan bakkee kanaa barrii rukutu hin ba'u naan jechaa jira jedheeni. Isheenis dhugumadhaa jette. Hiriyyaan ishee kunis qaanitiin lafa laale kanuma gidduutti aartee waan fuutu dhabde utaaltees fiigdee sokkite. Egaa waan hin fakkaanne fakkeessuun rakkoonsa akka kanaati. Viidiyoo kana guutummaa isaa fi orjinaal isaa daawwachuu yoo barbaadan YouTube Mo'aa TV irraa argattu. Mata dureen viidiyoo kanaa mana koo jedha. Waan amma dhumaatti daawwattaniif galatooma. Viidiyoo kanas sheer godhaa ulfaadhaa.